ijoolleen gorsaa turan ijoolleen naannoo nama 100 wayii jara Maamad Aljalliidha ijoollee baay'eetu gorsaa turanii isa bira turanii eda raftee bulte moo akkamii fudhattee sitti galee wanti namni sitti messin jedhee jennaani hojii dhaqaan jira boodan siinaa sa'aar jedhee ba'e. Wallahi laadimaan immoo har'a hiraftidha kana waan ta'eef uyyuu sa'aatii kana hin dhufa jedhee hin yaadu garuu waan akka nama obboleessa tokkootti lachan keessan uyyuu keessaan isinii fixuun hin danda'a. Keessaa yoo danda'ame Kaalidosis gaafadhee walitti waasappii yoo kiyata buute mi'ata walitti hine dubbachuun ni danda'ama waan ta'eef suuraa isaa kanatu asirraa kaaftee kabajaa wajjin tokkoon kana seenoo baane yoo barbaade indiide yoo barbaade siddide yoo barbaade sadi morma miti yoo fuudhate dhugaa rabbiitti otoo obboleessa qabdu duudaa irra kaa jiraatte wanta ammaa hin fagaatu wanti durii geppoo naannaa nammaa gemmoo naannaa jedha Oromoo yeroo mammaaku dhugaa yoo burra kaa jiraatte dhugaa yoo irra kaa jiraatte koo himaan yoo dhugaa wanta kana biraa qabaatte sirrii miti yoo irraa hin qabne immoo wanta irra kaa jiraatte immoo wallahi rabbi yeroo gabaabaa gada duudaa namarra kaa wanta kanaa hin ta'u suuraa isaa asirra dhagaa suuraa isaa akkanatti fayyadamaattu kana kaasiitiin akka nama obboleessa tokkootan sitti maala malee isa kan miidiyaa illi kiminaamni sitti maali suuraa isaa kaasiitii garuu akkamittiin fudhadhe Kaalidii waan hin beeku jennaan waan hin kennineef wanti akkamittiin si kaasa yoo jette suma dhugaa Shaamil anitti nama fudhadhee bakka isaa bu'ee yoo inni morma siifanii kaffala yoo jette keessan isa beektaa sirriitti waliin haasoftanii yeroo inni ol ba'ee yaada namaa ilmoo namaa ijoollee shanan gibee hunda isaa qabee yeroo xaragu maaf hin gorsinire atoo keessan sirriitti beektaa eewwa yaada bareedaa kaaste namni tokko amma yeroo miira keessa galu imaani akka nama machaa'eeti nama dhaga'uu dhiisuu danda'a diigalamiti yeroo inni nagaa jiru immoo yoo itti himte aarsuu dandeessani kun hooma akka kanaatu nama aarsuu danda'a bara fakkeenyaaf imaaniin obboleettii kan koote sunni jedheessi faarsuu yoo tikaate bakka hin taanetti maqaa isaa tofteti arrabsuu danda'a. Kanaafuu ani immoo dirqama afaan namaa luugamuun qabu kaa. Hiriyaan kun hiriyaa bakka hedduutti qoodama kan isin beekuu qabdanu biyya. Amma kiingiin kun nama gaariidha miti. Yoo inni haalli isaa naa ta'e jedhe wajjinan itti qaxxala. Yoo inni naa ta'u dhiiseen biraa deebi'a. Maana cinkena maala wayi naa kaffalama moo. Eegalee. Lama Shaamil keenya wanni badaan wanni dhufaa jiru sii gadaa wanni badaan nufisi. Amma boontoonni mucattii si duutee fi birrii si gaafataa jirti jechuudha karaa gabaabaa. Ana amma barisii waan godhu dadhabeen ni se mana intiniiti bilookiin godhee maani dhagee amma nam tokko qanii lama dadhabee asiinillee mana naabanii jennaan isinirraas waan wayi qabu wayi sitti fakkaata diddee yoo mucattiin dhuguma dhugaatti dhabamtenillee jechuudha akka asitti bahamu kana beekaa mucaa jiraattee dhiiftee sitti qanii lama sadiif ne jalaan kaaftu dhagaa. Sana booda jechuudha mucaan duuteetti jedhee poosti goonaan wallahi laazim biyyatti ergamee naan biyyarraa asnatti deebifame wallahi rabbasi Gaaleera ijoolleen walloon faayee duwiti godhanii mana. Kanaafiyyuu mucaan illee kacarraa taate towaa taate Kaalid akka dhibbatti qabamaaru kana beeka. Wayi nan jedhe Shaamilaan gaafii tokko sirraa qaba warra Dubaay jettan. Ana gaafii tokko narraa qabaatin anu gaafii tokko. Koo Shaamil Itti fuuf. qaran deeminitti. Koi nan sin jedhe mana Mubaarak kirgada ingiddaatti guyyaa sadii maal ijoolluma Dubaay quality warra mala suufii kana kakkaatan warra istaalii marti jiraa gayyaafamani sheekotaa maaloo kan hidhame maal jechuudha koi kan silaan isaa. Indalagatanu barkeen gachuma ta'an. Aduun nyaattee maqaa Dubaay waammatee. Maayini Shaamil dhugaa rabbiti koi. Gaafii kee fixxeettaa. Wallahi gaafii natti ta'e warabbii dhugaa rabbii kan limiti kun. Amma ani akka mataa kiyyaatti dhugaa rabbii sitti dubbachuudhaaf yeroo tokko waan akkana bakkeedha haasa'amus ta'e waan mana Mubaarakitti haasa'amus ta'e waan an Keeniyaa jiru natti fakkaata malee yeroo tokko waan Dubaay jiru natti fakkaatu maaliif jedhi gaa qoosaan qoosinaati wallahi dhugaa rabbiin dubbadha. Ani akka mataa kiyyaatti waggaa 4 biyya kana keessa waggaa 4 qabeen jira. Garuu safarran jirus nagaa, bakkan oolus nagaa, bakkan jirus nagaa, namnas wajjin jirus nagaa, anis nagaan qaba. Siigala. Maqaan nyaattanii wallahi sina. Nama tokko tuyyi bishaan horii tokko bishaan boriste dhibba olchiti waan jedhamuuf iyyuu ani isa kana keessaa iskuban qabu walitti qabanii immoo namni hundi akkas jechuun hin danda'amu. Garaa haadha tokko keessaa namni ba'u iyyuu bifti isaas adda adda haalli isaas adda adda. Siigala. Kanaafuu ani wallahi waan kana hundarraa wanta quba qabu. Warri isa kan bareedu. Amma haasaa gabaabaa haasaa kana keessaa hin xumurra jenneerra waa tokko qofan obboleetti keenya gaafachuu barbaadeen akka nama tokkotti. Ofiin boontu ati dhugaa rabbii isa rabbiin si ajjeesee dhudhumatti sadituun si nyaattu biyya duniyaa kun bal'aadha beektaa biyya duniyaa kanarra akka feene taa'uu dandeenya. Isuma rabbiin hankii keessa kan keessi argu isa har'a dhufee ciniinnaan yookiin dhukkubni akka hin qabne nama qabee nama ajjeesutti fakkeenyaaf birrii 1,000 kaale sirkaa fuudhee Dubaayiruma keessatti. Isuma haqiiqaa.
Shaamil dhageessitu na gaafatu jira yeroo wal ja'een biraa eeyyee wallaahi kakadhee wallaahi al takkoodhe kakadheen fudhadha amaneeritti kennee amaneeritti harkaa fudhadha amansiisee isuma fidaatii harka natti hin kennine wanni jedhe haayyee isinii dhiise garuu wallaahi giza takkaaf jedhee harkaa fudhadha. jechuun an siin jedhe fakkeenyaaf kakadhu siin jedhaan jiru mana murtiin jiru anama fakkeenyaaf isa anaaf si'iif rabbiin gidduu qofan siin isa si'iif rabbiin qofa gidduun siin jedhaa jira bara akiraa keetti jettee dhugaa rabbiitti ati anneen gadda dubaa'ee hin jirtu mucaan kun hin siin Asgaboo nagar yeellam dhiifama narraa ta'e shaame dhaqxee kaadhiin fiddee ishee bootee gaafatte wootee gaafadhu naaf itti galee ninu mormii koonatti hin kennine sarratti natti kennite dha kiisaa isinii baasaa maala isinii baasinii galee kana booda immoo wallaahi kakadheen fudhadhu. Wallahi soba aye wallahi Shaamil akkana godhu isa dhiisiti mee isa gaafattee taate fakkeenyaaf maallaqa sirraa qabdi moo hin qabdu mucaan kun jettee hin qabdu jedhe boosiin baareen hin jirti naan jedhe muca gaafadhe isii kamtu baareen hin jirti baareen immoo eessa deeni siin jirtu sun eddee mucatti siin duute moo maal boolti Isiin kun Dubaay hin jirti. duute baareen hin jirti naante rabbiin sodaadhaa sin waddi baafadhaa sin duute jedhe poosti godhaa mucaasii duute baareen hin jirti irratti bari isii duute miti kun jechuun an siin jedhe siin nuti birriin sirraa qaba jette kun baareen hin jirti lookishinii wayinaa ergiteetti birrii weerisitti na biraa qabdii naan jedhe maal taatani biyya gaafadheeraan akka nama tokkootti haruma sanaan naa baasise lookishinii ergitee mi turte ministirallee biraallee as fiduu jira. no lookishinii wanti siin ergite hin jiru wanti siin risitti na biraa qabdu hin jiru intalli siin dubaayee hin jirtu baareen hin jirti naan jedhen siin jedha bara Wanta maditara kennime. Mucha waan ta'e isaa soddoma fidee natti argisiisa akka nama soddoma irra jiru fuul jedha bar waan ta'e naa kennu didee bar. No. ilaa innan siin jedhe Shaamil wallahi isaan ijoollee keenya garri intini taanu jiru atammoo wanni gaafii isiin gaafii naa gaafadhu siin jette miti gaafadhu kaali wanti kun gaarii Keessan mallaqa si biraa qabaatti ta'ee waan kana qabbaneessi. Boontuun ilaa maaliif haqa si barbaadaa jirti fakkaata. Isin ilaa addas buriis waan irraa bu'aattu miti. Maallaqi koo abbumti barbaade naaf akka fedhu imaani dhiifamaa wajjin wallaahi garuu guyyaa tokko gadi bee maqaa isaan kaasu garuu muhammadni maallaqa koo dhufee amanii asirratti kennutti moorraa gadi hin bu'u har'allee borillee. Sanuu deebi'ee godinyaa koo duute jedhee fidee poosti godhe. Mani ni coror jedha rukoola attasi. Ana biraa miti bobbaatee shiishaa xuuxaadha. shishaa miti ijoollee buna faarmusiitti naqataadha reebis buna dalagaa deemu buna faarmusiitti Ayyee Shaamil dubbadhu. waan an dubbadhu tun harkaa badee amma fakkeenyaaf akka nama tokko obboleettii keenyaan suuraa isaa kana kaasi guyyaa har'aa kana seenoo baanee kaanaa jedhee kan Ati itti waa'ee beektaa birrii si miti mucatti si duute sana qofa barbaada baasa. Soba ta'ee dhugaa ta'e. Yani nama fayyarati du'eera na maatii ilaallaan irra bashaama namni beektaa qaldiis akkasii immoo dhaaba. amma waa tokko maslaa wayi tariitii fakkeenya wayi isinii kaasuu hin danda'a laatanii somaa Wallahi wajjin kurbi shanan gibee keessa fidamee poosti godheera dhaqaa laalaa hasaanatti dheeressitan jedhina malee fakkeenyaaf obboleettiin kan kee tokko kiingiyyoo abbaa manaatiin wal dhabdee biyyatti jechuudha akka aadaa durii biyya keenyaatti. Biyyatti abbaa manaatiin wal dhabdee yoo mana dhufte yoo abbayyoon kee hin dandeenye situ geessee abbaa manaatti deebisee waan jaarsummaa jara dubbatee wanti tokko fixee qajeelchee gorsee gala miti akka aadaa jimmaa kanatti. Nan sobee laata tarii. Abboosim jedhe haasa'e gosi dhagaarra. Kanaafuyyuu namni tokko anamma obboleettii keenya kanaanii ani isa kan intilaatu hin ta'in deemnee salaalla wayya isa kan diinummaa yookiin immoo isa kan waa biraa osoo hin ta'in isuma ka fakkeenyaaf waliif beekanu tokko yaa obboleettii kiyya rakkinni kee erga kana ta'e keessaan na dubbisi jedhee isii gaafadhe akka nama isiidhaa dhimmuu akka nama kaalidii dhimmuu tokkootti waan tokko gaafachuu dhumti kabaja ture. Haddii kanaan wal ga'uurra immoo jarilachuun nu isinis obboleettii keenya innis obboleessa keenya ni gaafanna jedhu ni gaafanna. Asirratti reeppaabilikii irratti wal baasanii wal iyyisiisuun maaliif barbaachise fakkeenyaaf mee jara lama walitti hiinee utuu aataa kana addaan baafnee barree maal wayya kan jedhu ture ana wallaahi kaaldiinis akkuma keessan miidiyaa irratti arge malee hin beeku sis hin beeku isaan immoo waliin anaasaan akka nama hiriyaa tokkotti baay'ee tokko natti tamachaa ture duraanii
hamma immoo erga isin waan akkana kaastanii waliin dhageenya waliin hubanne immoo ana wanti na ilaallatan jiru garuu waan akkana obboleetti qabu tokkotti dhiisii aboontu gaafa siin jedhu mi maaliif naan jedhe laata kan jedhu ittiin godhi kaali dootti dhiisii yoon jedhe bakka dhiisuudha namni tokko. Ana fakkeenyaaf inni yeroo tokko imaanii kan ol darbee arrabsuu jammare kaali doo dhiisii gaafa jedhe hin gorsi taa'ee nan gorsi. Imaanii guyyaa meeqa dhiisii wanta akkasii gaafa jedhe ishi bakka namni wal dhageettii barbaada jechuudha. Takka dhuftee naan gorsitu soba wayiin sobi. Baay'ee ati afaan kan kee zippee naan zippaadha odeessitee taati taasa. No, Shamil, wanni kun ila an fakkeenyaaf ati akaatee na arrabsitati gala. Na arrabsuu jechuun normaali na arrabsitedha. Kana jechuun namni na arrabsee yookaan namni mana kee keessa taa'ee na arrabsee jedhee dhaqee immoo footoo gagdeebisee haadha kee maal kee jechuun arraban si arrabsee sana arrabsituu deebiftee amma fakkeenyaaf waan si arrabsee sana nan arrabsitu yookaan immoo nama mana keessa na arrabsiftee miti jecha sana qaalii sana wanta fakkeenyaaf haga qaba bara hagatti nama arrabsitu wanti ni qaba bara. Yani fakkeenya haga tana arrabsiteen arrabsiseera wanti jedhe wanna isaa eegee jechuun seeftii isaa eegee. Ati wannuma tokko akkuma caafa koo rukutta ani immoo haadha kee sadarkaa